Sibarakana, obboleessa akkam. Obboleetti ofii ergachuuf biyyaa baafatee yeroo biyyaa baafatutti na dhukkuba galuu hin danda'u jetteen. Osoo birrii kiyya hin kafalin akkamitti galta? Maaliif galta? Yoo galtellee anumatu si ajjeesuu jira jedheen. Booda dhukkubee mana yaalaa seentee yaalamaa turtee akkasumatti firri gargaare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayan kiyya jirra jirtu fayyaa qabdu isinin jedha. Waan garaa nama nyaatu kaa. Booda obboleessi keenya kun maal akka jedheen obboleessa maali obboleessi bara kana? Hin beeku hankamtu obboleessa jedhanii akka himatan wallaalamee jira. Mucayyoon tun akkuma argitan obboleessa isiiti kun jechuudha. Biyya Arabaa ergee birrii kiyya naa deebisii jechuutti tureeni. Booda oduma birrii isaallee hin deebisin dhukkuba kaanseriitiin qabamte. Rabbi nurraa qabu. Isaan qabamnaan dhibamtee mana yaalaa seentee akkasumatti hin galaa jetteen hin galtu sanuma si ajjeesuu jira jedheen akkasumatti kaa hin duute mucayyoon duunaan reeffuma isittu biyya galee jiru. Reeffi isii hoo akkamitti biyya galee laata? Warroonni ollaa isaanii guutuun gargaaranii mucayyoo asii qabdi akka ollaatitti jechuudha gargaaramtee asii reeffa isii kaasanii gaafa biyya galchanii dhufanii makiinaa sila namni kontiraatee obboleessa ofii boo'ichaan ija himmaaniitiin galfataa jechuudha. Inni ammoo hoo akkam godhe warri guutuun itti yaa'ee maatii akkam akka ta'e hin beeku. Maatii akkanaarraa rabbiin sin hin argamsiisini. Kanaa manna namatti hafu wayya jechuudha. Booda birriin achi sabdanoo meeti birrii fida birrii achitti qoccan jedhanii akka mallaqa isii ta'e jechuudha. Uummanni kun gargaaree isii eega galche baajaajii makiinaa guddaa kontiraatuuf 30,000 akkasitti kafalanii kafaltii birrii nutu kafalatee galcha birrii walitti sabdan as kennaa jechuutti turan. Isii duutee boo'uu dhiisanii jechuudha. Booda makiinaan kontiraatamee namichi achi baasee sun akkasuma baasee hisaaba ofii keessaa baasee gaafa galchu caatii bitatanii qamaa kolfaa makiinaa reeffaa duran teennu jechuu. Makiinaa reeffaa duubaan hin fe'amnu jechuun gabbiina ofii yaabbatanii kolfaa caatii ofii qamaa ofirra bashannanaa galanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Kana jechuun maal jechuu laata? Yeroo ammaa mallaqatu maatii keessan caalaa obboleessa keessan caalaa mallaqatu isinii caaluu qaba. Mallaqa caalfadha. Maaliif jennaan gara jabeennatu dhufe waan ta'eef. Ati yoo duute osoo duniyaayyuu qabaatte namni siif sadaqatu yookaan namni obboleettiin teennatuun duute obboleettiin teennatuun akkana taate namni jedhee siif yaaduun hin jiru waan ta'eef. Kanumaafuu jechuudha. Mallaqa keessan kaawwadha. Mallaqa keessan kaawwadha. Gisee dhukkubda yoo hanuuf yaala yoo hanuuf akkama. Maaliif jennaan waa dubbachuuf isii qofa irratti hin lallamu. Namuu akkuma jiru jira biyya namaa jira malee namuu akkuma jiru jira jechuudha. Harki obboleeyyan anarraa itti dabalatee harki obboleeyyan teessanii duubatti hin hambifatina. Duubatti osoo hin hambifatina osoo isaan jedhanii asuma birrii osoo jedhan isin duuba hambifachuu diddanii booda akkana taatanii jechuudha. Kanaaf obboleetti teennan intala musliimaati magfiraa isiif kadhadhaa rabbi isiif araaramu. Alaa kulli haal maaliif jennaan obboleessa jettee garaa hundaaf ibaluu kiyya jettee garaa hundaaf ofirraasin. Kanarraa waa hedduu barattan. Akka namni yeroo ammaa tana rifannoota namaaf hin qabne asirraa ni waa hedduu baratta jedhee yaadaan akka kootetti jechuudha. Gaafuma obboleessaan sitti eegalte obboleessi kan kee biyya Arabaa deemi niitiis haa ta'u biyya Arabaa deemi jechuu heddummeessee akka inni sirraa hajaa hin qabne mallaqa qofatti hajaa qabullee beekaa deemi jechuudha. Beekaa deemi. Addunyaan haganuma kutte jechuudha. Addunyaa isii gabaabduuf jecha obboleetti ofiitiin kana jechuun maaf isa barbaachisa? Zanniin amma yeroo ammaa kana zanniin qabri galtee jirti isiin tun. Eeguma zanniin qabri galtee amma isii tana deebi'eetiin isii tana argachuu danda'a? Hin deebitu isiin. Garuu mallaqa ni argata garuu
obboleetti biraatiif obboleeyyan isii tabiraatii fi barnoota ta'a jechuudha. Maatii maaltu reeffa galee baga reeffa sanuu argadde baga janaazni sunuu naa galee dhiise mallaqa saba sabdamneeti jechuun gaafatamu. Uummata akkamiiti? Wallaahi na ajaa'ibanii yeroo jalqabaatiif wanni akkana kun reeffa galee dhiisanii janaa'iza baga naa galee dhiisanii nama mallaqa bololu yeroo jalqabaatiif argi. Yeroo jalqabaatiif mungkin hin dhokata malee maatii hedduu keessa jiraachuu dhabuun ni danda'an jira ta'a. Akka ofii kiyyaatitti waan hin arginee fi hin argine jechuudhaan garuu maatii akkanaatii dhalachuu manna hiree gaarii dhalachuu wayyaa jedhan uummata akkanaati jechuudha. Amma isa maalitti fakkaata obboleettiis akkas godhu. Namni kun dhugaa dubbachuu fi booda yoo qara nama bultii horate ta'e bultii isaa saniif homaa yaade ilmee isaatiif booda homaa yaade yoo bultii horate nama akkamtu isaa eeggata nama akkamtu isatti dhufuu ta'a. Seenan namaa jechuudha. Akkuma suuraan kun as bahetti wanti hundi hin dhukatu jechuu barbaadeeti. Hin dhukatu wanni hin dhukatu. Wallaahi waan gara nama nyaatu jechuudha. Walumaa galatti almuhim obboleeyyan kiyya of eeggannoo godhaa. Yeroo waa ergitan yeroo mallaqa ergitan haati teessanii harmeen teessan abbaan keessanii haqa guutuu ishinitti qaban inni olitti haqa ishinitti qaban haqa isaanii kafaluu hin dandeettan jazaa isaanii kafaluu hin dandeettan jechuudha. Darajaa kanaan geette ufii gogaa nyaattee ufii lafoo deemtee fantoona yaabbiftee ufii gogaa nyaattee jiidhaan nyaachiftee maali fantoo jechuun ceekuu irratti isin baattee duudatti isin baattee ufii isiitii miila lafa deemtee harree godhannee isii irra teennee guddannee yeroo akkas ta'u booda ammoo gatuun namaa fi rabbi biratti illee fokkataadha jechuudha. Haatiif abbaan yoomiyyuu haqa namarraa qabdi. Gaafa bultii godhatteeyyuu bultii tanteessan jalatte jechuudha. Yoo dandeette gargaari yoo dadhabde hoo bira dhaqii jaalala. Haati namaa dirqama yaani waa sirra qofan barbaadu jechuudha. Dhayxee ummaatiyya baga jiraattettee mataa isii dhungattee akkasitti sunu kunuunsa isiif. Haati ufii ijaafoo nama dhabuun barbaaddu. Ijaafoo abadan nama dhabu. Ani akkana fakkaatutti jechuudha. Amma mucayyoon tuni nama akkamni fakkaate beektanii? Mungkin haati suni Allahu aalam jechuun natti fakkaate jechuudha. Haati suni dubartiin takka yoo abbaa mana jalqabaa yoo jalaa baatee ilmee fudhattee jalaa baatee ka itti dhayxe irra maatii ka itti dhayxee sanii itti dhayxee ka biraate yoo horumte ka isaa san irra kunuunsiti dhugaa dubbachuuf maaliif abbaa bira jira waan ta'eef hedduu argina. Taanoo ta jala dhuftee ta fiddee dhuftee san akkuma argitee gootii jechuudha. Sababa maaliif jennaan abbaa manaa kaan ammootu ka isii ka abbaa isii ka irraa argattee onni keessaa waan uf baaftee fi isii kanallee yaani maa adrii ilaa dubartiin tokko akka isiin itti yaaddu akka addaati. Maaliif jennaan kanarraa wanni isiniin yoo jiraate daa'ima wajju jira. Haati daa'ima sanii duute. Haati daa'ima sanii duute jennaaniin abbaan gaaf kan kabiraa fuudhe. Kabiraa fuudhee mucaa kana mana keessa ceeqaluu eegalte. Marree ansi wajjin ni jiraadhu. Ilmee kan kee kana ajjeesii jetteen. Ajjeesii jedhanii itti walii galanii ilmee isaa beekaa. Nuu nama mataan isaa qolfiitii booda akkasumatti ka dubartiin tun dhooftee ganama dhooftee nama wasawwasti booda daa'ima san ajjeesisiiftee waliin ajjeesanii waliin qabaranii jechuudha. Wanti akkanaa kun baatee jira. Amma yeroo ammaa kana keessatti garuu sooshaal miidiyaa jala sin bahanii bilbila yoo taate bakka argee kaameraan nama fuudha namni nama hin dhiisu sirrillee haa ta'u nama hin dhiisu wantoota akkasitti mana keessatti hin dalagamaa jechuu barbaadeeti. Mungkin mucayyoon tun wanni natti fakkaatu wanni yookaan obboleessi isii kun yookaan abbaa biddeena kabiraa irraa dhalatinna
wanti jedhu natti mudhate jechuudha. Ammoo yoo waan akkasiillee taate jechuudha kalee takka irraa buutanii isin haadha takkitti keessa kalee takkitti irraa magarta waan ta'eef wanni abbaan walitti isin fidu hin jiru. Haadhaan walitti qabamtanii jettan malee yoo abbaan gargar taatan jechuudha. Ani yoo obboleessa abbaa biraa irraa qabaadhe dirqama yaani obboleessa kiyya ka abbaa kiyya ka haadhaan tokko ta'uu qaba.